Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee albuuda garaagaraa ni qabaa salaalee qabeenya of danda'e qaba jechuudha dabalataan akkasumas meeshaalee daldala kan ta'an ijaarsa garaagaraa kan akka simintooti wal qabatu feerroo garaagaraa wal qabatu hirmaachisummaa dargaggeessaa diinagdee keessa galchanii cibsuudhaaf kanaaf bifa kanaan hammam deeggarameera maaliif diinagdee akkasii kana keessan deeggarre abbootii qabeenya qofa maaf irratti hirmaata kan jiru sun anaaf gaaffiidha jechaadha. Humna bilchaataa ta'e qabna. Humna bilchaataa kana baannee immoo ikoonoomii hin qabnu yoo ta'e nutiif homaa hin godhu. Isa kanaaf immoo dargaggoonni salaalee kan inni irra caalaa rakkachaa jiru ikoonoomidha malee waa biraa miti. Rakkoowwan ijoon akka magaalaa keenyatti fiicheen dhugaan isiniin jedhaa daandii asfaaltii tokkicha kana qofa qabdi. Lammata immoo istiidiyeemii keenya ilma ibsaa wal qabate. Dhaloonni har'aa kaayyoo abbootiin keenya kaleessa wareegamaniif itti fufsiisuuf hojjechuu qabdan kan jedhan ammoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Shawaa Kaabaa obbo Yaared Girmaati. Dhaloonni har'a jirru kun ijoollee salaalee bishaan taaddee birruu dhugdanii guddattan har'as jirtan kaayyoo isaan wareegamaniif sana itti fufsiisuu danda'uutu nurra jiraata. Yoo kaaniif maqaa isaaniitiin qofa waamamuun faayidaa qabu. Pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiin mootummaan naannoo Oromiyaa injifannoo dargaggoonni Oromoo aarsatti kaffalanii uummanni Oromoo argatee itichuuf hojii bal'aa hojjetaa jiraachuu himan. Dargaggoonni akkuma injifannoo uummata Oromoo fiduu irratti gahee keessan baatan injifannoo tursiisuu fi ijaarsa biyyaa keessatti humna jijjiiramaa taatanii gahee keessan baatuu qabdanii dhaaman. Mootummaan naannoo Oromiyaa injifannoo dargaggeessi Oromoo aarsaa itti kaffalee lubbuu itti kaffalee waggaa 150 booda ummanni Oromoo akka isaaf malu bakka isaaf malutti deebise kana eeguu tiksuu itichuu ceesisuun hojii mootummaa naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana hojjechaa jira. Kaleessallee dargaggeessatu gatii kaffalee injifannoo kana fide. Haddallee immoo injifannoo kana ka eegaa jiruun dargaggeessaan. Borullee ka eegamuun dargaggeessaan ka ceesifnullee dargaggeessaan. Mootummaan hojiilee misoomaa hedduu hawaasni irraa fayyadamu hojjechaa jira kan jedhan obbo Awwaluun gaafilee misoomaa hafanis adeemsa keessa gara fuulduraatti furuuf kan hojjetamu ta'as jedhan. Dargaggoonnis gama hundaan gurmooftanii rakkoo hawaas dinagdee furachuuf hojjechuu qabdaniis hubachiisan. Hanqinni anniisaa qabna amma immoo isa guuttanneera. Rakkoon kan jiru maali? Dhiyeessii fi raabsaa irra rakkoo qabna. Hojjechaa irra isarrattis. Ka istaadiyoomii mari'anna kun humna magaalallee olii giddugala oolmaa dargaggoo hojjennee iddoo isaan dubbisan iddoo waayifaa iddoo laabrarii iddoo ijaarsa qaamaaf sammuu isaanii itti dagaagfatan kun jiraachuu qaba. Kara diinagdeetiin hojii milkaa'ina guddaa qabutu hojjetamaa jira. Likeeffachuu. Maaliif diinagdeen dargaggeessi diinagdee yoo hin ijaaramne ikonomikaalii yoo hin ijaaramne ergamaa ta'uun kennan oolu. Kalaqallee appirisheet godhu. Yoo dandeette ofii uume yoo dadhabde ka uumame immoo koppii godhee itti fayyadame. Turizimii irra hojjetaara. Giddugaloota gurguddaa misoomsaa jirra. Hundumaa hin dhaqqabne itti deemne akka humni nu wayyame. Godina Qeellam Wallaggaa Gidaameetti rakkoon nageenyaa ture waan furameef hojiin misoomaa rarra'aa fi akka itti fufu jiraattonni gaafatan. Jiraattonni kunneen nageenya waaressuu fi misooma itti fufsiisuu irratti hooggansa godinaa waliin mari'ataniiru. Iddoo Sayoonaas. Jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii magaalaa Qeellam dhimma nageenyaa misoomaa irratti hooggansa godinichaa waliin mari'atan. Yeroo kanatti garuu nageenyiif tasgabbiin akka dhufuuf hojii qindoominaa hojjetameen nageenyi dhufuu himan. Sababa nageenya kanaatiin kan wal qabatu daandiin illee karaa itti nuuf suphamu dhabamee deessuun keenya karaa itti hospitaala ollaa keenya gara Beekii fi Gidaamillee akka itti dhaqannabanii baay'ee rakkachaa turre. Waggaa lama kana asitti haala bareedaa irra jirra. Namni keenya nagaan bahee nagaan galaa jira.
lafa hojii isaatis dhaqee galaa jira, nagada isaas deemmatee nagadatee galaa jira. Rakkoo nageenyaa qabnu baay'ee nuuf furameera. Nageenya dhufe kana faanas hanqinni bu'uura misoomaa osoo nuuf furamee kan jedhu yaada jiraattota kanaati. Karaan kun ciccitaadha. Karaan kun baay'ee deemsisuu hin danda'u. Isa tokkoffaa irratti isa kana mootummaan furmaata hatattamaa akka nuu godhu. Dhukkuba busaatiin dararamaa jiru kana keessatti illee faarmaasii miti uummataa tokko illee hin jiru. Walajjeesuu naga'uu waamicha uummataa fudhachuun gara nagaatti dhufuun filannoo hin qabu jechuun waamichas taasisan. Inni bakkee jiru Oromoodha. Inni biyya keessa jiru Oromoodha. Oromoon walajjeesuun yeroo ammaa kanatti nuuf salphina guddaadha. Wanti barbaannu misoomaa, wanti barbaannu hojiidha. Hojiitti galuudhaaf immoo nageenya yoo jiraate nagaa habuufnu. Bulchaa Aanaa Gidaamii obbo Waggaarii Dabalaa aanaan kun waggoota 5 oliif rakkoo nageenyaa keessa turteen yeroo kadhattumsa humnoota walootiin gara nagaatti dhuftee jedhan. Uummanni nageenya barbaadu akkuma nageenyi waaraan dhufuu fi qooda keessan baatan akkasumas qaamoleen nageenyaa naannoo fi federaalaa aarsaa barbaachisu kaffaltanii nageenyi amma argame kun akka dhufu gootan hunda keessan maqaa kootiif maqaa bulchiinsa Aanaa Gidaamiitiin galata guddaa isiniif dhiyeessaa. Nagaaf tasgabbii argame kanatti fufsiisuuf kanneen hidhatanii ammallee bosona keessa socho'an waamicha uummataa simachuu qabu kan jedhan ammoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Qellem Wallaggaa obbo Iyyaasuu Zambaabaati. Kan nagaa filate kan Oromoo dhaga'u qe'een Oromoo akka qe'ee jeequmsaaf qe'ee goolii hin taane kan barbaadu karaa nagaa filatee haadhu agalu. Paartiin keenya mootummaan keenya hammataadha. Bulchaan godina kanaa obbo Gammachuu Gurmeessaa jiraattonni magaalaa Qellem nageenyaaf tumsaa misooma irratti xiyyeeffachuu qabu jedhan. Aanolee hunda keessatti nagaatu nu barbaachisa. Qellem Wallaggaan lafa bal'aa qabu. Lafa misoomaaf ta'u hektaara miliyoona 1 ol qabu. Hojjennee duroomu, hojjennee dorgomaa ta'u utuu dandeenyu qawween maaliif filannoo ta'e gara nagaatti dhufuun filannoo hin qabu. Daandii dheeraa kan deemuu dandeenyu yoo tokko. Magaalaa keenya Finfinnee kanaan dura afaan Oromoo taaksii baasii keessatti gaafa dubbatu hundumtuu fuula isaa garagalchee hirrifata namni mana kaaffee keessatti dubbatu jijjiiramuun kun egaa dhufee booddee namni baay'een afaan Oromoo barachuudhaaf tattaaffachaa jira. Barnoota irrattis wanti godhame bareeda. Irra caala injifannoon yookiin riiformiin kun wanti inni fidee wanta duubatti hin deebine tokko fidee tanaan amana. Afaan Oromoo Finfinnee keessatti kennamuun mataa isaatiin waan guddaa fi kireeditii guddaan kennamuufii qabu. Kun immoo hundi keenya itti gammaduus qabna. Cimsinee kana akka itti fufu immoo ga'ee keenya ba'achuun nurraa eegama. Eenyurraa hayyoota kanarraa kan eegamu ta'a jechuudha. Naareeshinii biyyattii gara tokkotti fiduudhaan isaa ta'u gara misoomatiin isaa ta'u kana garuu proaktiif taanee mul'ifachuu irratti hagamtu mul'ata. Manni barumsaan kun dhaabbatee Oromoon hundumtuu ijoollee isaa garanatti fidee jira. Oromoo duwwaa miti namoonni tokko tokkos warra afaan Oromoo baruu jaallatan ijoollee isaanii as galchaniiru. Carraa guddaa argatee barsiisaa jira. Kanaaf immoo barumsi kun akkasitti manni barumsaa kun dhaabbatu akka ijoolleen Oromoo afaan Oromootiin baratu aadaan Oromoo akka dagaagu warri magaalaa kana bulchan ga'ee guddaa taphatanii jiru. Dhugaan dagatamuun irra hin qabne Oromoon asii buqqa'ee jira. Kan qabsaa'e immoo qeesaatti deebi'uudhaaf qeetti deebi'ee jira. Faana isaa dhaabbatee jira. Nummoo nagaadhaan galanii hojjechuudhaan abbaa qe'ee ta'uudhaan sabaaf sablammootaan nagaa wajjin jiraachuudhaan aadaa ofii guddisuudhaan mana barumsaa baay'inaan banamuutu irra jira. Inni ammaa kun ga'aa miti. Xinnootu baname kan Oromoo. Irra caala immoo magaalota jijidduu lafatti sarbamne lafatti cabne lafa waan baay'ee itti taane irratti achi keessatti barsiisuu duwwaa miti. Kan of danda'e manni barumsaa afaan Oromoo banamuutu irra jira. Carraa argannee jirra. Carraa arganne kana kunuunsinee sirriitti qabannee isa arganneef galateeffachaa wal jabeessaa isa immoo irraa hirrate kamtu hirrate kamiif dura kan gaafatamu kamiif qabsoof kamtu fiixaan ba'e kam tafe carraa arganne akkamitti kunuunfachaa maaliif gochaa deemu isa hirrate immoo akkamitti itti dabalaa itti deemuu dandeenya kan jedhu kaafne namni hundumtuu ga'ee qaba. Qulqullina barnootaa kana fooyyessinee hojii baruu barsiisuu kana fooyyessinee barataa barsiisaa wajjin geennee qabxii barataa fooyyessuutu nurra jiraata jechuudha. Kana goone sirna ijaarra, kana goone sabboonummaa Oromoo ijaarra. Kan dhaggeeffataa jirtan oduu raadiyoo OBN'dha. Waggaa waggaan sulula hidhuun dhiqamaa biyyee hir'isuuf akka naannoo Oromiyaatti hojjetamaa tureera. Hojii hojjetameenis bu'aan jajjabeessaa galmaaniiru. Keessumaa lafa kaleessaa bosonni irraa manca'e biyyeen irraa dhiqamee omaaf uunollee deebi'ee misoomaaf ooleera. Maddi gogees misee misoomaaf ooluu jalqabeera. Bu'aan kun iddoo hedduutti waan argamu ta'us qalbii nama mara keessa kan jiru haroo haramayaa deebi'ee bu'aa isa guddaa hojii kanarraa argamedha.
hojiin kana itti fufsiisuudhaaf baranas qophiin dursaa yeroo fudhachuun erga godhameen booda yeroo ammaa kana hojiin qabatamaan eegaleera. Hojiin kunis baatii 2 yookaan guyyoota 60 osoo walirraan citiin geggeeffama. Haala waliigalaa misooma sululaa irratti duulaa wayyeessaa hoogganaa ittaanaa biiroo qonnaa Oromiyaa Obbo Eliyaas Kadir waliin turtii godheeraa akka ittaanutti dhiyaata. Hoogganaa ittaanaa biiroo qonnaa Oromiyaa Obbo Eliyaas Kadir yaada nuuf kennuuf toora bilbilaa irratti argamu keessaniif ulfaadha. Sinis ulfaadhaa galatooma. Hojiin qabeenya uumamaa kan bara kanaa guyyoota 60 kan turu eegalee jira. Hojiiwwan waggoottan darban irraa akka Oromiyaatti bu'aalee argamaa turanii. Uummanni Oromoo uumama eeguu, kunuunsuu, tiksuu fi itti fayyadamuuf biyyaa fi gahee fakkeenyummaa guddaa qabu uummata qabudha. Hojiiwwan dandamannaa jijjiirama qilleensaa guddaa hojjechaa turreen dhiqamiinsi biyyee yeroo fi karaa yerootti jiru irrachuun godaansi baadiyyaa kara magaalaa irrachuun carraan hojii dargaggootaa dabalu waliigala oomishni fi oomishtummaan akka qonnaatti midhaaniin beeladaa fi buna muduraa irratti argachaa jirru bifa adda ta'een qonnaan bulaan keenya fayyadamaa jira. Addattuu bosona keenyaatti dhibbeentaa karaa dhibbeentaa 27.6 ga'uunsaa bu'aawwan hojii eegumsa biyyoo bishaanii yookaan hojii qabeenya uumaati. Kanaaf gaarreen baay'een qullaa turan amma misoomuu jalqabuun isaanii addatti immoo Haroon Haramayaa bu'aawwan hojii eegumsa biyyoo bishaanii hojjechaa turreen ilaaluun hin danda'amu. Sanarraa ka'uudhaan barana qabeenya uumaa hidda dhiigaa hojii qonnaati. Uumamni eeguun kunuunsuun itti fayyadamuuf daroota isaanuuf dabarsuudhaaf manni keenya duula hojii guyyaa 60 Oromiyaa irratti labsame kun godinatti garaagarummaa qaba. Duula 6,495 lafa hektaara miliyoona 3.3 ta'uu irratti hojiin kun kan hojjetamu. Kaayyoo fi galma hojii kanaaf qabanne kana milkeessuudhaaf dambalii uummataa guddaadhaan uummanni miliyoona 9.9 ta'u hojiin kun maallaqaan yeroo tilmaamamu maallaqa biliyoona 9.7 tilmaamama. Kanaaf godinaalee keenya keessatti hojiiwwan akkaataa haala godinaalee keenyaan hojiiwwan eegumsa biyyoo bishaanii bona kanaaf ni hojjetamu. Kanaaf uummanni keenyas dambaliidhaan ba'ee ogeessi keenya deeggarsaa fi itti fufiinsa guutuudhaan kenne hooggansa waliigala kenninuun kaayyoo fi galma hojii kanaaf bara kana qabanne milkeessuudhaaf jalqabne kun hojii guddaadha. Kan barana adda kan godhu sululota 6,495 lafa hektaara miliyoona 3.3 irratti hojjennu kun sirna qabiinsa ragaa keenya ammayyeessine asitti amma istiidiyoo teessee bifa laaluu dandeessu. Teeppaaliin sululota kanaa xumuramee godinaaleen hojii keessa galaniiru. Kanaaf ho'iinsa irra jalqabame kun itti fufee guyyoota 60 keessatti uummanni keenya uumama bakkatti deebisuu keessatti hojii fakkeenyummaa qabu kana bara kanatti cimee akka hojjetu biiroon keenya xiyyeeffannoo guddaadhaan hojii hoogganuuf deeggarudha jechuudha. Hojiin kun bakka bakkatti xiqqoo waliin fakkaatu amma fakkeenyaaf muuxannoo jajjabaadha naannoo Harargeetti kan arginu wal fakkeessuu hojiin wal qabate akka biirootti maal karoorsitan? Dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Harargee ambaasaaddara hojii qabeenya uumaati. Godaansa isaan irra gahee fi gaaga'ama dhiibbaan jijjiirama qilleensaa isaan bakkiisee irraa uummanni Harargee karnatti dhufee hojii fakkeenyummaa qabu biyya irra darbee Afrikaaf ta'uu danda'u kan hojjetaa jirani. Kana guutuu Oromiyaa irratti akka inni babal'atu hojiiwwan kana qindeessaa qonnaan bultoonni Harargee darbanii dhufanii qonnaan bulaa walakkeessa Oromiyaa kana jiru faana walitti dhufanii muuxannoo isaanii akka walii qoodan waliin akka hojjetan waggoottan lamman darban keessatti hojjechaa turreerra. Bara kanas muuxannoowwan argaman kun agaar Harargees ta'uu baatu godinaalee Oromiyaa keessatti hojiin eegumsa biyyoo bishaanii bona hojjetamuu kun bifa fakkeenyummaa gaarii qabuun hojjetamaa jira. Rakkoowwan bakka bakkatti mul'atan kan ammoo wal fakkeessuudhaaf tokko dandeettii raawwachiisummaa ogeessa keenyaa cimsuudhaaf marsaa lamaanii leenjitootaa akkasumas muuxannoowwan argaman kan ammoo ogeessi keenya sirriitti fudhatee akka itti deemu sirni qabiinsa ragaa amma ammayyeessuuf itti deemne kun mataa isaatiin sululoonni amma adda ba'an kun dhugummaan isaa amma lafarra hojiin kun jiramoo hin jiru uummanni akkamittiin dhimma kana ilaale rakkoon kun akka itti fufee gaagaamni addunyaa amma qoraa jiru kun waan Oromiyaan qorreef hin qabu agarsiistuun kanaa hongeen waggaa lamaan dura baha Oromiyaa irratti ture fakkeenya guddaadhaan fudhachuun hin danda'ama. Kanaaf rakkoo keessa teenyee rakkoodhaaf fala kennuu akka dandeenyuu fi sirreessuun akka danda'amuus immoo Haroon Haramayaa fakkeenya guddaadha. Kita barbaadamuun nuuf muuxannoon kun akka babal'atuuf hojiirra akka ooluuf boqonnaa qophii hojii kanaa qindeessine amraawii keessa kan galu. Qulqullinaan hojjechuu irratti hordoffiif deeggarsi godhamaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf sirni deeggarsaaf hordoffii keenya baay'ee cimaadha. Boqonnaa qophii hojii kanaaf baatii onkololeessaa sadaasaa keessa
godinaan torban lamaan hojii kana ilaalaa turre. Sululonni amma sirni qabiinsa ragaa keenya ammayyaa adda ba'an kun agarsiistuuf waa hojii kanaa keessaa tokko. Amma amajjii 20 kaasee aga bitootessa 20 godinaalee Oromiyaa keessa jiraniif deeggarsi fufiinsi qabu godinaan ogeessi keenya ramadamee hojii kana deeggara. Idileedhaan hojii deeggarru sababni isaa godina keenya ol fakkeessuun aanaa gidduu godinaaf godina gidduu sulula gidduu muuxannoo bakka tokkotti qindeessuu dabarsuu fi hundaa ol immoo sululonni misooman kun immoo abbaa godhatanii waldaa misooma sululaatiin gurmaa'anii carraa hojii achi keessatti uumne qonnaan bulaan qamadiif xaafii qofa osoo hin ta'in achirraa damma akka inni dammeessu horii akka inni furdisu agarsiistuuwwan godinaalee Oromiyaa keessa jiran gurguddaadha waan ta'aniif kun akka babal'atu sirni deeggarsaaf hordofii keenya itti fufiinsa bifa qabuu fi bifa camina qabuun hojiin hoogganamaa jirudha. Iddoo tokkotti hawaasni humnaa ol ba'ee hojiin hojjetame immoo haga sana ga'uu dhabuutu mala. Rakkooleen akkasii kun hojiilee maduulaan hojjetaman irratti bal'inaan kan isaan mul'atanii humni namaa bal'inaan bahuun gaarii ta'e garuu qulqullina irratti yeroo inni dhiibbaa uumuudha kan jiru. Rakkoon akkasii kun hojii bara kanaa keessatti akka mul'anneef olaata of eeggannoo akkamii godhamuu qaba jettu. Hojii duulaa keessatti rakkoon qulqullinaa jiraata. Kana keessatti ogeessi keenya xiyyeeffannoodhaan hojii kana bifa qulqullina qabuun akka hoogganii leenjiin marsaa lamaan giddu galeessa Adaamaa irratti amajjii 10 kan xumurree hin gadda. Kanaaf ogeessi keenya hidhannoo guutuudhaan karaa qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenyatti gadi bu'eera. Adeemsa raawwii hojii keessatti waan qunnamaniif sirrachuu qaban of eeggannoo guddaadhaan sirreessine qonnaan bulaan keenya gahee achi keessatti qabu sirnaan akka ba'uuf leenjiin kennameefira. Bakkeewwan rakkoo qabanitti ilaallee jala kan sirreessinu ta'a. Qabiinsa ragaa kanaan jettan kun ragaalee sobaa mul'atan sana furuu keessatti gahee qabaataa laata? Waan kennini kanarraa kan argan fakkeenyaaf sululli 6,495 adda bahee kun sulula kanaan ala jiru daataabeeziin keenya fudhata. Kanaaf sululota kanarratti hojiiwwan kun hojjetamuuf dhiisuufaa viidiyoo keessaa amma mirkaneessuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf aga danda'ame sululonni amma adda bahan kun hojiin eegumsa biyyoo bishaanii bonaa qofa osoo hin ta'in tuttukaarraa dhorkidee gannammoo dhaabbii biqilaadhaan itti dabalame hawaasni keenyas biqilaa bosonaa qofa osoo hin ta'in immoo biqilaan bara kana qophaa'u dhibbeentaan 11 muduraadhas waan ta'eef waggaa 2-3 keessatti fayyadamummaa qonnaan bulaa keenyaa dinagdeedhaan akka inni deeggaramuuf bakka hin buune qaba jechuudha hojiin kun. Xumura irratti hawaasaaf dhaamsa yoo qabaattan. Qonnaan bulaan horsiisee bulaan keenya hoggansi sadarkaadhaan jiru ogeessi keenya hojiin kun hojii filannoo osoo hin ta'in hojii dirqamaati. Uummanni keenya uumama eeguudhaaf dirqama qaba. Fiktee dhaloota itti aanuuf dabarsuuf dirqama qaba. Kanaaf adda durummaadhaan duudhaa sirna gadaarraa dhaalleen uumama kunuunsinee dhaloota itti aanuuf dabarsuudhaaf dhaloonni har'a jiru kun duudhaasaa ganamaatti deebi'ee hojii qabeenya uumaa dambalii uummataa guddaadhaan baanee kaayyoo fi galma hojii kanaaf bara kana qabanne akka milkeessinuuf mootummaan naannoo Oromiyaa biiroon keenya ciminaan hojii kana kan hoogganuu fi kan deeggaru ta'uusaa kaasuun barbaada. Hoogganaa Taanaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa Obbo Eliyaas Kadir toora bilbilaa irratti argamtanii odeeffannoo nuuf qoodaniif ulfaadhaa. Ulfaadhaa galatooma.